Maqaan koo Daraartuu Dabbabaan jedhama. Ana nuti asuma magaalaa Bishooftudha. As karaa lamlamirraan dhufe. Ani iddoo kana dhufuun koo har'aan guyyaa lammaffaadha. Guyyaa tokko achiin taa'ee jira. Baay'een cannaqama. Naxaa badaqee achi gaafan deebi'u daa'imni koo. Boyd Waaqayyo gidduu sii galeera. Ameen. Yesus. Dhukkuba asmiin qaba ture. Namni akka keetii daa'ima godhachuu hin danda'u. Shittaan daa'imaa gaafatti ba'ee du'uu dandeessa ati naan jedha. Kanaafuu yoo ta'e naxaayibaatti kittibaata furachuu hin dandeessu waan ta'eef gara hospitaalaa dabarsina naan jedha. Yaa Waaqayyo kun fedha keetiin jedha. Daa'ima jalqabaa seeroon godhadhu daa'imni kee teessumni sirrii miti naan jedhanii akka ba'u naan jedhanii ture. Garuu Waaqayyo jidduu naa galee daa'ima duraas nagaumaan hin dee'e. As gaafan dhufee jiru namni Waaqayyoo dhufanii na kaasanii ka'in lama jedhi naan jedhanii nan jedhee ji'a lama yeroo nan jedhu daa'ima lammaffaa garaadhaa qabda ji'a 7 miti naan jedhan eeyyeen hin jedhee inni. Wow, Mary Lillee mana kana keessa hallelujah. Anis dhugaadhaan jedhee nagaan deessaa daa'ima kee duraa yeroo ji'a 9 xumurtu hinduuta jedhanii sitti murteessan miti naan jedhan. Eeyyeen hin jedheen akkasuma ammas immoo akkasiin jechaa jiru miti naan jedhan eeyyeen guyyaa san immoo qaxaroon qabaatee na xabaadha galee daa'imni kun yookiin ba'uu danda'a atiin duuta namni dhukkuba asmii qabu daa'ima godhachuu hin danda'u shittaan daa'imaatti ba'uu danda'a shittaan hospitaalaatti ba'uu danda'a sababa ta'eef ati daa'ima kana deemuu hin dandeessu yookiin immoo hospitaala teessee achumatti kitittilisii godhama malee mana keetti galtee hojii hojjetachuu hin dandeessu. Wanta rakkina guddaa kee nama baasa Waaqayyo. Jala Ameerika keessan kaasa Waaqayyo nama baasa jedha. Yaa Waaqayyo inni jalqabas na adaamte daa'ima jalqabas nagaumaan na deessiste har'as fedha kee yoo ta'e yaa Waaqayyo daa'ima kana nan da'an jedhee akkasuma gaafa nama karadheen waldaa kanan beeku ture nama na fidee gaafa dhufee jedhu nagaumaan deessaa rakkinni tokko hin jiru. Harki Waaqayyo si gargaara si wajjin jiran cannaqaminaan jedhan namni Waaqayyo ameen jedheen amanee fudhadhee galee nagaumaan hin dee'e amma da'uun koo ji'a 2 fi torbee 2 Waaqayyo na gargaare har'aan nagahee fuula keessan na dhaabe Waaqayyo na galateeffadhaa Waaqayyo isa hundumaa danda'u. Ilintala Yesuus isa gochuu danda'u isa rakkina kee nama baasu. Laala aki asmii qabda maqaateef namni akka Nanitti mani Waaqayyo masitti dubbate Waaqayyo hin danda'ama jedhe. Saayinsiin hin danda'amu jedha Waaqayyo garuu hin danda'ama jechaa jira. Ilaamu mallee hin danda'amu wanta jedhame irratti sagalee baafna. Harka keessan kaasaa amantii fudhadhaa. Wanta namni hin danda'amu jedhe Waaqayyo hin danda'ama jechaa jira. Wanti sitti ulfaate Waaqayyoof salphaadha. Ililchaa galateeffadhaa fi maatiin koo keessaa namni gooftaa fudhate ana bichaadha. Saree Waaqayyo kee yoomsi aadaa qaallutti sagadu maatiin koo ortodoksiidhas qaallutti sagadu garuu saree waan kee yoomsi aadaa daa'ima kana hin ba'a eegasiin jedhanii saree naan jedhan Waaqayyo garuu na salphisnee fuula namaa dura na dhaabee har'a galataan nama maqaan isaa yaa eebbifamu. Say agartanii namni safaratti kan inni jedhu Waaqayyo garuu hundumaa danda'a. Waaqayyo bara kee haa eebbisu. Ililchaa galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Gooftaan si haa eebbisu. Tisiifa dabalu. Nagaa argadhu. Daa'ima fayyaa guddisi. Waaqayyo gooftaan si wajjiniin haa ta'u. Kan amma hin qabne argadhu. Hir'uun kee haa guutu. Maqaa Yesuusiin ameen.